hogganoonni siyaasaa ummata dhaggeeffadhaa. Ummata hogganaa siyaasaa jechuun naggaadee. Naggaadee waan gabayaan hin binne gabayaan geessitu. Gabayaan Oromoo maal bitter? Tokkummaa bitti gabayaan Oromoo. Tokkummaa Oromoo waan gabayaan homaa luga. Tokkummaa waan ummanni Oromoo jedhu kanallee dhaggeeffachaa itti deema. Tokkummaa immoo tokkummaa kijibaa hin bittu. Maaliifi midhaan Chaayinaa hin bittu meeshaa Chaayinaati meeshaa tokkummaa Chaayinaa san godhina. Kama Xaaliyaan fedhana fakkaatu Oromoon. Tokkummaa Xaaliyaan ka meeshaa biyyatti gaatu kun meeshaa Chaayinaati huccullee kun Xaaliyaan jedhan. Tokkummaa warri Jarmanii jedha Jarmanii irraa dhufeen tokkummaa hoggaa jennu tokkummaa tabuka tokko kan single unified tokko lammaffaa immoo kan hojii tokko taatanii titti jendee yoo rafne bu'aan qabu tokko taanee garuu yoo kan deemu taate uummanni ni bita jechuudha. Hayyoota sheekota luboota hunda wanni nan jedhu warma hogganootuma siyaasaa qofarratti dhiifnee kan ta'e taate nullee jarga darkisaa jirra uummatallee guffisaa jirra jechuudha. Bakka jirtanii ummata sabteessuu irratti ummata jabeessuu irratti ummata kana cimsuu irratti hoggana gorsuu irratti waan barbaadan gargaarsa godhuu irratti hirmaachuu danda'uu qaba. Nan affeerre asitti na yaamne akkasuma gabataa Oromoo irratti maali affeerraa si gaafatu waan Oromoo irratti hirmaachuudhaaf Oromoodhaaf hojjechuudhaaf affeerraa yoo akkasii barbaachise taate hin dhufin hin hojjetanii waan Oromoo namuu bakka jiruun dalaguu danda'uu qaba. Maaliif qabsoon kun kan ummata hundaati. Ummata keenyaaf ummata keenya biyya jiruuf gurra keessan gamana godha garuu harka miilli keessan ijji keessan diinumarra ta'uu danda'uu qaba. Maaliif sirna san laafiftanii jirtanii sirna san lafaan geessanii jirtanii addunyaan isin dhagayaa jirti. Gaafa warri seenaa boruun barreessa waan Oromoon amma godhaa jirtu kana movementiin akkanaa addunyaan very rare. Sochii ajaa'ibaa godhaa jirtanii sochii san jabaatanii deemudha. Uummanni keenya ka biyya alaa gargaarsa yoo dandeessan uummata gargaara. Irran deebi ammallee waan hin turuntutti jedha. Yoo dandeettan gargaara. Yoo kaani dhiifadha ammallee keessan. Uummata keessaniif wanni guddaan isin gootanii walitti wacuu dhiisudha. Ummata keessaniif guddaan isin gootan akkana tokkummaan bal'attanii hoggaa dhuftan wal isin jidduu jaalalti yoo urgooyte walii yaaduun wal gargaaru yoo argamte ummanni Oromoo kana oloon guddaa isinirraan barbaadu. Jaarmiyoota irratti illee dhiibbaa magootan kan akka bifa kanaa itti jabaattanii deemudha. Ummata ollaatiin ummata ollaa keenyatiin Oromoo akka jibbitan akka sodaattan olola yeroo dheeraatu hojjetame. Uummanni Oromoo ollaa tokkorraa rakkoo qabu. Tokkorraa. Kaleessa Taaddasaa Birruu fa'aa jechaa turan. Kaleessa Jaarraan fa'aa jechaa turan. Kaleessa Baaroon fa'aa jechaa turan. Afaaniin gaafas waadaa seenaa turan uummataaf. Uummanni keenya barana qabatamaan agarsiise akkamitti. Aanaalee ganda magaalaa meeqa bilisa hoggaa baasu sabni tokkichi Oromiyaa keessatti hin tuqamne. Tokkichi. Wayyaaneen Amaara Oromoo walitti buusuu hedduu yaalte. Saba isiitu amma deemtee Arsii Lixaatitti manarra deemtee guurteeti bulchiinsa Arsii Lixaa keessa jira Shaashmannee amma. Namni Tigree tokko mee abbaan fedhaa dhufu namni Tigree tokko ka Oromoon barana natu jedhu hasaa bahu hin tuyin. Maaliif ummanni keenya qabsoo isaatiin waadaa qaba. Waadaan isaa sirna cunqursaa kamuu ofirraa buqqaasu ummata biraa wajjin nagayaan jiraachuudha. Wanni sadeen Oromoo qabu kareeffamaa haasoo jechuun dhugaan Oromoo ta Oromoo qofaati miti. Ta ummata hundanu keessa jiruuf ollaa keenya jiruuti. Kanaaf qabsoo ummanni Oromoo godhaa jiru kana yoo dandeessan gargaara. Yoo dadhabdan hin sodaatina hin rifatina naannoo sanis sirna kan kuufifne naannoo sanis sirna nuufis isiniifis ta'u jaaruu dandeenyaa jee ummanni Oromoo qabatamaan isin agarsiisaa jira. Bifa saniin akka laamnu ummanni addunyaa hiika warri beekta warra international community jan kanaaf
amma booda foreign policy in America hatatu, China hatatu, Russia hatatu danta ummata Oromooti waliin simatin hojii irra hin ooltu naannoo sanitti. Maaliif? Dargaggoo Oromoo bakka bu'ee waan tokko himuuf hin danda'a warra alaa kanaaf. Amma booda naannawa sanitti yoo ta'e qabsoofne dhugaa teenya deeffannee dhugaa namaa eeyine waliin jiraanna. Yoo ta'uu baate biyya san birbittinneessinee biraa deemna malee akka dhangaddaa sanitti akka kalee sanitti yartuu bakka guuranii nurra bulchuu hin ayyamu ummanni Oromoo. Ummanni Oromoo kana ayyamu. Ummanni Oromoo naannoo sanitti handhuura nagayaatii fi dimokiraasiiti. Ummanni Oromoo naannoo san kan qallabu ummata Oromootii fi Oromiyaadha. Haala san keessatti warra xixiqqaa warra gamanaan fuudhanii warra akka wayyaanee kana kan yaadaa fi biyyaa fi yaanne ofiifuu yaanne aangoorra kaayanii Oromoo saamsisaa boolchisaa jiraachuun hin danda'amu. It is very important. Interestii isaanii teenya wajjin wal bira qabanii yoo wal bira fidan malee akka amma duraatitti waan yartuu gargaaraa uummata keenya miidhuu hin danda'amu.